Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqassi faana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin ibsa ejjennu miseensota ABO Saudi Arabiyaa kutaa Jizaan irraa kenname. Miseensonni ABO Saudi Arabiyaa kutaa Jizaan gocha sanyii duguuga ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru balaaleffachuun sirna nama nyaata abbaa irree Abiyyi Ahmad ummata Oromoo fixaa jiru dhabamsiisuuf tokkummaa fi kutannoon haa qabsoofnu jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Utuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ibsa ejjennu miseensota ABO Saudi Arabiyaa konya Jizaan irraa kenname. Miseensonni ABO Saudi Arabiyaa kutaa Jizaan lola duguuga sanyii Oromoo irratti labsame sababa godhachuun ibsa ejjennu qabxii jaha qabu baafatan. Murni fi ergaa gara aangootti dhufe ilmaan Oromoo bakka adda addaatti Oromummaa qofan yakkee ajjeesaa ture. Hedduu sidhaarra baase jumlaan fixaa ture. Akkuma duraan sirni kana mormaa ture ammas akka bakka hundaa dura dhaabbachuun dirqama jennam. Piipiin kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti Oromoo jumlaan fixuu aadeeffattee jirti. Keessattuu Gujii, Wallaga, Shawaa fi Walloo keessatti ajjeechaan jumlaan raawwatamaa ture. Kanaaf immoo badiin jiraate osoo hin taane Oromoo ta'uu qofaaf uummanni keenya dhumaa ture ammas dhumaa jira. Kana hubate Oromoon hundi alaaf keessa wal quba qabaate. Murna kana hiddaan ofirraa buqqisu yeroon isaa amma jennam. Bara darbe Oromoota Walloo dirooniin aleelaa ture. Amma immoo Wallagga fi Shawaa bifa adda ta'een samii fi lafarraan duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiran. Maqaa shanee jedhu sabatti moggaas ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jiran. Kana dura dhaabbachuun dirqama Oromoo maraati jennam. Waraanni fi maqaa sakattaa'insa waboo jedhuun iddoo adda addaatti Oromoota ajjeesuuf buqqisaa jiran. Namoota jireenya dhuunfaa isaa geggeeffatan hunda maqaa waboo deeggartu jedhuun duguugaa jiran. Saniif Oromoon hundi diina inni kana qolachuun qaban dhaamsa keenya jiru. Bara Minilik Oromoon harkaa fi harma murame bara Piipii ammoo morma muramne. Piipiin maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin jirtu humna nafxanya dabooyyaa ammatte. Oromoota lixaa ficcisiisaa jirti. Warri sirna durii deebisuu fi gundu Oromoon biyya hin qabu jechuun saba Oromoo wanta kaseena keessatti taame hin beekne irratti raawwataa jiru. Saniif Oromoon hundi osoo taa'ee wal ilaaluu hin taane waan gochuu qabu hunda godhee of jiraachisuuf dirqama jennam. Dhumarratti roorroo weerara gidiraa dhumaatii fi buqqaatii Oromoo irratti tahaa jiru. Kana addunyaatti beeksisuuf hayyoonni Oromoo gahee keessan bahadhaan dhaamsa keenya uummanni Oromoo marte. Immoo waraana keessa waboo cinaa dhaabbadhaa diinanni kan qe'ee keessan dhufe ofirraa qoladhaa jennam. Yeroon kun yeroo teenyi wal ilaallu osoo hin taane yeroo bakka jirru waan qabnuun diina keenya qolannuudha. Kanaaf namuu falmatti jabaachuu qabnan dhaamsa keenya ijoodha. Jabaadhaa yoo jennu qofaa abbaa biyyaa taane diina keenya qolanna jennam. Jabaannu malee salphina kanarraa hin baanu. Saniif tokkummaan kaan diinaa falmannuu jennam. Konyaa ABO Saudi Arabiyaa kutaa Jizaan irraa injifannoon uummata Oromoo. Oduu gaddaatiin Wallaga keessatti dubartiin ulfaa mana keessatti abiddaan gubamtee ajjeefamuun ishee dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaga aanaa Muura keessatti dubartiin ulfa ji'a 8 qabdu ajjeefamte mana ishee keessatti reeffi isheetii akka abiddaan gubame jiraattonni ijaa dubbataa jiru. Utuu gabaasa kanaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaga aanaa Umuruu keessatti dubartiin ulfaa ajjeefamuun ibiddaan mana keessatti gubamtee argamu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Gareen maafiyaa Amaaraa kan daangaa ce'uun Oromiyaa galan ajjechaan jumlaa Oromoota Wallaga irratti raawwatuun gocha gara jabummaa ilma namaa irraa hin eegamne raawwatuun dheekkamsuu uummata Oromoo biratti kan kaase ta'uun beekamaadha.
hidhattoota faannoo Amaaraatiin namoonni kumaatamaan lakkaaman qe'ee qabeenya isaanii irraa kan buqqa'an yoo ta'u namoonni dhibbootaan lakkaaman ajjeefamanii jiraachuun beekamaadha. Haaluma kana namoonni Wallagga aanaalee garaagaraa keessatti ajjeefaman hanga ammaa kan awwaalcha hin argannee fi namoonni hedduun reeffi isaanii kan hin mul'anne ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Bakkoota faannoon Amaaraa Oromoota Wallagga ajjeesaa jirutti gocha gara jabummaa ammaan dura hin mul'anne guyyaa dheengaddaa dubartiin ulfaa baatii 6 ajjeefamuun mana ishee keessatti ibiddaan gubamtee akka mul'atte jiraattonni onichaa viidiyoo waraabuun gadi lakkisanii jiru. Uummanni Oromoo tokkummaa sibiilarra jabaatu waliin dhaabbate sirna kallattiifaa fi dhokataan duguugga sanyii geggeessaa jiru. Maafiyaa Piipii ofirraa qolatu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo labsee jiraachuun himame. Ummati Oromoo tokkummaa sibiilarra jabaatu waliif dhaabbate sirna kallattiifaa fi dhokataan duguuggaa sanyii geggeessaa jiru. Maafiyaa Piipii ofirraa haa buqqisuu qabam. Labsii qeerroo bilisummaa Oromoo muddee 11 bara 2022 ummata Oromoo gidduutti daangaan ganduma diriirsuun sirni Piipii dhagaa hin buqqisne kamillee hin qabu. Haa ta'u malee uummanni Oromoo daangaa diinuma sirni Piipii gandummaan isa gidduutti ijaaru barbaade kamiin illee osoo hin dhagahin dhugaadhaan waliif dhukkubsachuuf waliif jiraachuu isaa hojiiwwan sochii Oromiyaa baraaru. Oof torban kana irratti haala diinni abjoota hin beekne qeerroon diigameera jedhame diinaan lallabame. Sagalee isaa kan diinni dirooni caalaa sodaatu uummata isaaf dhageessisuun sirna Piipii rifaasisee jira. Sochiin barattoota Oromoo dhugaa waraana bilisummaa Oromoo qabatee jiru mul'isuun olitti uummanni Oromoo yeroo kamittuu diina isaa gamtaan qolachuuf qophii ta'uu kan agarsiisedha. Sochii warraaqsa Oromiyaa baraaruu of guutumatti bifa tasgabbiitiin geggeeffamaa ture irratti murni bilxiginaa tarkaanfilee garaagaraa fudhatee jira. Tokko barattoonni Oromoo hangamuu karaa nagaa sochiisaa taasisellee hidhaa reebichaa fi mana barumsaa irratti ari'amuuf saaxilamanii jiru. Lama sochiin barattoota Oromoo kan warraaqsa galaana uummataan dabalame hanguma goola Oromiyaa hundaan dhoowullee qandaalota Piipii fi miidiyaalee addunyaatiin xiyyeeffannoo maluu hin kennamneef. Qabxiileen kun lachuun waan tokko akeeka innis tokko hangamu Oromoon karaa nagaa yoo sagalee isaa dhageessifate yookaan callisee taa'e tarkaanfii diinaaf saaxilamu irraa akka hin baraaramnedha. Sababbiin isaas akeekni diina guutumatti tooftaa kamiinuu gargaaramee Oromoo sodaachises haa ta'u lafarraa fite Oromiyaa weeraruu akka ta'edha. Lammaffaa qondaalotni Piipii miidiyaaleen idil addunyaa Oromoon hangamu miidhame hangamu karaatti bahim sagalee isaa dhageessifatus gaafii Oromoo callisu bira kutu akka mala furmaataatti fudhachuu isaaniiti. Waamichi marii bakka qaamni sadaffaa yookaan walaba jirutti taasifamuun rakkoo siyaasa impaayirati karaa nagaan haa hiiknuu jedhe. Jarmiyaan abbaa waboo irra deddeebitiin taasisuun dhageettiin dhorkame. Kanaafuu nuti qeerroon bilisummaa Oromoo hanga qabsoon bilisummaa Oromoo xiyyeeffannoo isaaf maluu fi deebii qulqulluu argatutti qabsicha ofirratti hirkannoodhaan diina ofirraa qolachuuf uummatni keenya waraana isaa waboo waliin akka falmatu labsa dabarsineerra. Labsiiwwan kunneenis tokko daandii ugguru yookaan daandiiwwan gurguddaa gara magaalaa Finfinnee seenan daandii gurraachaa fi daandii cirrachaa kamuu inni ugguramu. Oromiyaa keessatti daandiiwwan waraanni sirna faashistii irra deebi'amu uummata keenya duguugaa kamuu inni ugguramu. Qaamni labsii kana cabse deemuuf yaalu kamillee rakkoo isarra ga'uuf gaafatama isaa fudhata. Maffaa uggura diinagdee yookaan qabeenya diina keenya nyaate morma keenya nu muru. Maddis Oromiyaa waan ta'eef qabeenya keenya hunda gabbaruu ittisuu bituu fi gurguruu irraa of ittisuudha. Sadaffaa gabaa lagachuu yookaan sirna abdii kutate. Piipiin bakkoota humnoota nafxanya Amaara bobbaase waraana ofii isaatiin bobbaasuun ajjeese bakka gara ga'uu dhabeetitti. Aleellaawwan qilleensa kan xiyyaara
xiyyaaraan malee yookaan dirooniidhaan godhamuun ummata keenya obbaasa waan jiruuf ummati keenya ofirraa baraaruuf sochii kamiyyuu kanneen akka gabaa deemuun walitti qabama namoota gosa kamiirraallee of ittisum waan danda'uun qabsoo walabummaa godhamuu kanatti dabalame seenaa galmeeffachuu yeroon isaa ammam afraffaa hojii dhaabuu hojjetaa mootummaa fi miti mootummaa sadarkaalee kamirrallee jirtan hojjechuun itti jiraachuuf bakka sabni keenya salphina sabummaa salphatetti ammoo jireenyi nuti jiraannu jireenya qixxee du'aa waan ta'eef haga mirga keenya falmanne of kabachiifne biyya walaba mataa keenya hoogganu Oromiyaa dhuunfaatti dirqama Oromummaa kana ofitti fudhachuun hojiirra akka oolchitan gadi jabeessine hubachiisna salphina akka sabaatti nu mudate kana keessaa akkuma sabaatti falmanne aarsaa kafalamu hunda kaffalle biyya saba keenya gadadoof duuti mana itti ijaarrate boqqoo ol qabachuun yeroon isaa amma gootota barattoota keenya kan qalamaan diina sadarkaa dhumaaf weerara Oromiyaa irratti labse kana dura dhaabbachuun falmaa jirta qabsoo torban darbe kana gochaa turtan barachuun qabsoo faffaca'ee gochuu caala qabsoo ititaa dhaadannoof dammaqina wal fakkaata Oromiyaa guutuutu akka dabalamu asumaan isin yaadachiisuu feena dhaadannooleen kunneenis tokko mirgiiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamu lammaffaa haleellaan diroonii fi xiyyaara morraa haa dhaabbatu sadaffaa loltuu weerartuu Oromiyaa keessa haa baatu afraffaa hidhattoonni siyaasa Oromoo haa hiikaman shanaffaa Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu jahaffaa lolli Oromiyaa irratti haa dhaabbatu torbaffaa Oromiyaan biyya saddeetaffaa Oromiyaa haa baraaru sagalaffaa Oromiyaa baraaruun of baraaruudha kudhanaffaa waboon gaachana uummata Oromooti kudha tokkoffaa Abiyyi yakkamaadha kudha afuraffaa yakkaan aangoo gadi haa dhiisu kudha shanaffaa bilxiginnaan sororkeessaadha kudha jahaffaa nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qofaan argama kudha torbaffaa duguuggaa sanyii Oromoo irra raawwachaa jiru haa dhaabbatu kudha torbaffaa miidhaa Oromoo irratti raawwachaa jiruuf gaafatamaan bilxiginnaa fi Abiyyi Ahmad kudha saddeetaffaa morma keenya cinnee sabaa fi lafee keenya tikfanna kudha sagalaffaa qabsoon keenya jijjiirraa sirnaaf malee sirni suphuuf miti digdamaffaa impaayera afaan qawween saba keenya bitaa jiru diiguutti jiraachuu keenyaaf wabiidha dhaadannoowwan kunneen guyyaa labsii kun ba'eerraa eegale hojiirra ni oolu ummati cunqurfamaan keenyas balaa diinarra itti aggaamame seera carraa jiraachuuf jiraachuu dhabuutti gadi buuse kan barattoota isaa falmaatuun dura dhaabbate qolachuu qabam labsiin kun muddee 12 bara 2022 eegaluun haga koreen qindeessitu warraaqsa Oromiyaa baraaruu hojiiwwan jiran gamaggamee murtiiwwan itti aanan dabarsutti itti fufam warraaqsa Oromiyaa haa baraaruu waboo seef Oromiyaa revolution soor koree qindeessitu warraaqsa Oromiyaa baraaruu injifannoon uummata Oromoof muddee 11 bara 2022 Faannoon Amaara duula qindaa Oromiyaa irratti taasisaa jiru cimsee kan itti fufe yoo ta'u horsiise bultoota Karrayyuu irratti duula cimaa banaa jiraachuu jiraattonni ijaa madda nageenyaatti himanii jiru. Utuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaatan. Godina Shawaa Bahaa kallattii aana Boseetii fi Qorkeetiin faannoon Amaaraa fi humni shiftaa Eertiraa akkasumas milishaan Amaaraa uummata Oromoo irratti duuluuf qophii irra jiraachuu fi bobba'aa jiraachuu maddi nageenya maddeen irraa odeeffatee jira. Faannoon Amaaraa uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun duguugga sanyii golaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti kan geggeessaa jiru yaamicha waliif taasisuun duula isaanii kan itti fufanii jiran ta'uun himamaa jira. Gareen maafiyaa Abiyyi Ahmadiin deeggaramtu kan faannoo Amaara jedhamu yaamamtu yakka seena keessattiin dagatamne raawwataa jirtu ammallee kallattii garaa garaatiin wal gurmeessuun uummata Oromoo siviil irratti bobba'uun duguugga sanyii geggeessuu fi qabeenya saamuun kaanis barbadeessaa akka jiran beekamaadha.
hidhattoonni garee shororkeessitoota faannoo kunneen guyyaa dheengaddam kallattii godina shawaa bahaa aana booseetiin uummata irratti duulaniin manneen horsiise bultoota Karrayyuu hedduu abiddaan akka barbadeessan isiniif gabaasnee jirra. Har'allee haalli karaa saniin jiru ulfaata akka ta'eef daandiin Turkii yookaan tireena gara Jibuutii geessu qabatuuf duula guddaa godhaa akka jiran maddi nageenya maddeen gara sirraa odeeffatee jira. Humni shiftaa Amaara kunneen guyyaa kaleessa galgala Qoonyee irraan gara qorkee konkolaataa hedduun fe'amaa akka jiran jiraattonni dubbataa turan. Aanaa Minjaar Shankoor irraa duulli gara daangaalee Oromiyaa aana booseetiif Fantaalleetti halkan edaa imala godhaa akka turan beekamee jira. Uummanni keenya of eeggannoo cimaa akka taasiftan ergaan jedhu kallattiilee garaagaraatiin darbaa jira. Keessattuu gandoonni akka Borcaataa, Wagaree, Dhaaddachaa, Dheessaa, Arriiboonoo fi Arroolee akkasumas gandoonni aanota booseetii fi Fantaallee duula fiinxaaliyyiin Amaara taasisaa jiran kana ofa qabaachuun dammaqanii ofirraa haa qolatan jechuun maddi keenya garasii dubbisne ergaa dabarfatee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiileen madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.